Jarra abbaa gadaa sooressa seenaa guddaa kallacha qabsoo kiyyoo sabaa gabrummaa lammii diddaa taate dhalootaaf fidaa. Adam dhalate hundee namaatu Adamii fi Hawwaadha. Addaamii fi Hawwaani jennaami. Adam fayyaanuu ta'e ulfaadhu obboleessa. Garuu yeroo takka Mahammad Qopheen gara waltajjii osoo naa dhuftanii Mahammad Qopheen gara waltajjii osoo naa dhuftanii yeroo tokko osoo gara sagantaa biraan deemin Harar ati daqiiqaa muraasa daqiiqaa takkiitti akka isaan dubbatan waan taateef. Galatoma sagantaa ajaa'ibaati. Baay'ee gammannee jirra. Boliyyan keenya ilmaan abbaa kabaju tahuu mul'ifnee jirra. Carraa kanaan magaalaa Dirree Dhawaadhaa fagoosanii osoo hojii adda addaa qabannu osoo boqonnaa hin qabne har'aan tana isaa fi itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa Obbo Ibrahim Yusuf fi garee isaanii wajji jiru asitti nu jidduutti argamanii jiranii isinilleen akka hubattan akka nu sinattan. Ilmi abbaa caalu jechuun kakkanaati. Abbaa jala deemu, abbaa kabaju, kabajaan ifii fi guddaa ifii kabajuun, goota ifii kabajuun, if kabaju waan ta'eef jecha jara kanattis hunda keessanitti baay'ee gammannee jirra. Galatoomaa. Ati afaan Somaalee illee dandeessaa mi? Akka kiyyaa miti. Hayyee wayiif deemtaaniin beeka. Ani nabad iska warren jechaa malee hin beeku. Anna gunna na baanuun nahay waxaan soo dhawaada yeroo sanitti irran deebi'a. Yeroo sanitti warra dohoo qabsoo kana ta'e. Ni beektan hundi keessattuu weellistoonni keenya hoggaanii fi achi keessaa baqatanii raadiyoo hundeessan gaazexeessonni keenya Rabbi rahmataa godhuuf warra jiru immoo umrii haa dheereessu warri weellisan dubartii if cinaa afaan Oromootiin weellisuu gizeen fi dhaban afaan san shaakaluudhaan adeeroon kiyyaa ni jira Yunus Abdullaahi umrii haa dheereessu. Weellee isaa dubartii takka wajjin wal jala qabanii weellisan waa hin irraanfattan. Isin yaadachiisu? Jaarsaa fi jaartiin wal loluun dhabanii. Naasi fedha adeeroon kiyyaa ol beeka. San keessaa dubartoonni isaanii deeggaruunii fi turan. Adeeroo kiyya ulfaadhu galatoomii. Jaarsaa fi jaartiin wal loluun oolan isii jaanaa miti. Anduraan si himee odoo wal hin fuune horiin qabu je'ee sitti hin himne. Naasi fedha horii malee naan hin jenne. Ogguu kana booda deebitee jaarsaa fi jaartiin wal loluun oolanii meeshaan jaariin odoo dubbiin hubannee arraas akaafeetiin taa dubbiitti yan didinii jetti. Sagalee raajii sagalee ajaa'ibaa. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Amma دكتور عبد الكريم إبراهيم حامد جارة أبا قدا أنا ركدت مقدشو جرو أسيم به ركدت دموزن خياس شلينجي أرسي دبس دي في شلينجي سجلتم دموزن خيا أنا فودي ركوتن خيس جرو سربا بوي يا أني قبتي تنمانا أني جالتي تنافوتين كي مدتي سربا سنباسي سوري سيد جايه مقدسو جرا وقوسن
Sore isi degaya Yunus Abdullah Yamaje. Na yaman. Sinin sere biro hukum sere hukuman nanje. Malif bocha nutu si biya nubase. Wallahi al-azim wa biranjan. Abbas sena dugan si himale nu miti. Ya sore sa wajah etin rakom hima te bochu mali nanje nahim. Rako cian himeh boda demosni ya kana sirba meka wan ege se undana oto jala gutunjiro namni nabe ko sinjirun dia magala kaisa magala gutto Mogadisho kharaji no ge si umat kan kamunjen William boy nanje nujira yor jirane aji boy dan desu मैं सिर्फ बियान बात नहीं मिलने या इल्मान ओरमो निरफ्तन मो न दगैसन या इल्मा मिर्ग खैसन दमन मले ओरोमिया बिलिसोम सन पुनो फेरो चेन्या मिर्ग खैसन दमन मले ओरोमिया बिलिसोम सन काबसो काबाडुगा कोचनिया कोले नी तरोरो अलगा दिनेगा रगले Hargar gasan kabne Rabbi gudamale Ibultan ayyu Bili summa male Tanade Tanis basin anje Bili summa Gari dayaw puli yang kahir riba Bili summa Gari dayaw puli yang kahir riba Dacitenya masnotenya Dacitenya masnotenya Dacitenya masnotenya khairata ya tu ada weekendnya bili summa gari dayaw puli yang kair riba harkan fude kana micinje wanjuru jira ya soresa mujahide damakansa khatrab sera de mudina khobasa wala chi seri fachisu dinasa ifdu bande bu jannata abdinsa Goita tirkati bilisumsa oromian biasa mali malatonsa dabi nanje Yunus tanah micide nutimanu farsin watakallenu godin si male khafar famunumiti nanje wallahi alazim billah alkarim judan lawe akka sitio kumasanu in Dole di seluruh jenis mereka, mana je, baci lama, do sekebida, sukara wahyu, fibida, badia, baci saja baca perbuatan macam itu, abo. Hukum mesafur betul. Yunus Abdullah wahyu rala makana gendanan galusan Yunus koti lanjan turan. Yunus koti lanjan. Ega jarra Rabbi rahmatakan Rabbi rahmatakan fi. Ega tu bodo wahyu rala makana dia. Mana gutak mana kabuh mengungsu mana kan itu kifli gutak sekena gutan. Ruzalama, timiralama, syukuralama, marel warwa kawa lo so gurbede jan ga oromo somalen kuno oromo jarang otudan aman oromo ceka oromo wa uso gurbede wakas altu wa bu hakalti samboda dira nagodeti wahyu tul dalaga khet nama be kuduga kambili sumam bene berata emuga rakono rabti ballono madofti walino afilu dirre ballorati jaina so dan kabne Ethiopia abdalate waramai sawerare kubunan denise abiyu ahmad imri hadiratu abiyu ahmad rabbi nuhadisu
Jaina soodaan qabne Itoophiyaaf dhalate waraabeysa weeraree humnaan deebise Abiyyu Ahmad imri haa dheeraatu Abiyyu Ahmad rabbiin waa dhiisu mootummaan badhaadhaan har'a nuu dhalatte mootummaan badhaadhaan kunoo nuu dhalatte bilisummaa Itoophiyaa har'a kunoo gargaaru mootummaan badhaadhaan kunoo nuu dhalatte mootummaan badhaadhaan kunoo nuu dhalatte bilisummaa Itoophiyaa har'a kunoo gargaaru. Waan tokko dalaguu tokko taa'ee nyaata. Bal'oo nuuma dhufti waan inni waa fidu dirree bal'oo irratti. Galatoomaa. Ani kan jedhu sagalee meeshaa muuziqaa malee dhageessanii sagalee meeshaa muuziqaa malee akkasi bareedu aboo hamilee naa kennaafsa. Adeera keenya ammallee umrii dheertuu fayyaa guutuu haa kennuu fi sagantaan keenya ammallee itti fufa. Warri as galma kana keessa teessanii sagantaa eebba kitaabaa fi yaadannoo sooressa jaarraa abbaa gadaa waggaa 11ffaadhaa hordofaatiin jirtan. Kanneen immoo bakka jirtan addunyaa mararrattu carraa teeknooloojii uumeen bakka jirtanitti hordofaa jirtanii. Baga walagarree isin jannaa itti dhiyaadhaa. Kanneen duraan jechuu fedhee anna isku walaaloon baanuun nahay iskuddeen baanuun nahay iskuddeen baanuun nahay waad maqsan tahay. Mahassaneet. Oromoon ammataadha kan jennuuf kanaaf afaan baay'ee danda'uun keenya jalqaba uummata gaa jaalachuudhaas mul'isa waan taateef. Kanaaf ammataadha kan jennu afaan sobuu qofa miti dhugumaan waan taateef. Oromummaa keessaniifuu, Itoophiyaa keessaniifuu, Afrikummaa keessaniifuu maamila ofii kenname. Tamsaasa kallattii irra jirra. Kitaabni hoggaan keessumattuu kitaabni seenaa hoggaaniif ta'u adda jechuudha. Goonni kun akkamittiin ibsame? Seenaan akkamitti seeneeffame kan jiru irraa dubbannaa, irraa haasoinaa, namni qophaa'e, ogeessi qophaa'e jira. Itti dhiyaadha. Aliyyi Abdurrahmaan kitaabicha qaaccise jira. Sana dura garuu laali barnoota ammas barnoota jecha eenyutu akka jedhan beektanii maaliif isin himaa miti? That legendary, that great, that vocalist, that artist, that composer and philanthropist at the same time. Ali Muhammad Birra, may so rest in peace. Barnoota. Barachuun ammoo akka wal gargaaru, akka tokko taanu, akka cimnu gargaara waan taateef sababaaf qaba kan kaaseef nama jajjaba. Hayyuu mana barumsa Ali Birra Dirree Dhawaatti ijaarsaa kan jiru, ijaaraa kan jiru. Artist Yunus Abdullahiitiif cheekii birrii 200,000. Engineer gara hojjechuun abooti. Engineeris adde fariyaa kootu atis kabajamoo adde fariyaan walumaan naa qabadhu lamaanuu. Laali gaafa tokkoomne maal akka taanu beektanii engineer asuma kootu. Fariyaa ati jidduu naa dhaabadhu adde fariyaan. Jidduu naa dhaabatta. Engineer cheekii harka qabadhu adde faree kente adde fareyaan ammoo itti nuu kente artistii keenya guddaa gameessa kanatti maal jedhee an fixe gama kiyyaa. Hedduu galatoomii injinar yaaboo hayyuun haa dhalatu. Baga baran. Ulfaadha fayyaa ta'a. Galatoomaa ulfaadhaa. Engineer waan jettuu hii qabdaa. Kenniif mee engineer artistiin keenya adeemati guyyaa ulfaadhu fayyaa naa ta'e. Thank you so much. Mee engineer waan jettu. Naaf kalchaa Hopefully. amma keessa kiyyaatti baay'ee garaana nyaachaa ture. Kana dura Jijjigaatti yeroo deemne Yusuf Abdullahi achitti argeen ture. Achi adiraashaa keenya kennee fi karaa dhaabbata keenyaa mindaa ji'a ji'aanii akka laatamuuf murteessinee deemnee turre.
sababa adiraashaa isaa dhabneen utuu mindaa hin kaffaliifin turre amma umuriinsaa lafarra jirutti mindaa ji'aan akka argatu Jijjigaatti waadaa galleefi turre har'a isuma dhugoomsine malee waan haaraa goone miti isin jechuu barbaade. Galatooma. Jaarraa abbaa gadaa maal jennaan bar waan jaarraa qofa miti bir jaarraa waan darbu hojjechaa jirra miti. Jaarraa waggoota dhibba waan darbu hojjechaa jira jaarraa abbaa gadaa har'as nu jidduun jiru malee hojjechaa jira hojii tokkummaa hojii qabsoo hojjechaa jira waan taateef. Qabsoo dhaloota dhaalchisuun kanumaan ifa waan ta'eef wal bira dhaabbachuun hedduu takka nama gammachiisaa keessattuu adeerri keenya kuni hedduu gara nama nyaataa ni agarraa waa hedduu jira ammallee warri kaanis namoota akka kanaa kana wal bira dhaabbachuun by the way ofuma keenyaa fi nama biraa fi miti nutis akkanatti bulfanna jechuudha. Kanaafuu sagantaan keenya itti fufa. Beekumsaaf guddinni qabeenyiif barnoonni biyya ofiif hin taane maali hiikkaan isaanii? Ali Birra. Ali Abdurrahman waltajjii irratti qaacasa kitaabicha isaa dhiyeessa. Isaaf dabaree kenna ulfaadha. Akkam ooltan. Tole. Abbootiin gadaa faadhooliin siiqee hangafoonni kiyya hundi ijarraa naan bisaa waan hin asiisinii dabarsu ijaa fi qalbiidhaan qoman naan bifadhaa. Kau guyyaa irra dheerate osoo hin taane guyyaa goonni sabarraa dhalate saba qabsaa'eef seenaan isaa deebitee ifoomte guyyaa kana hawwiin eegaa ture baga waliin geenye wareegamuu isaatii fi seenaan isaa walirra dhuftee kun hiree guddaadhaa baga waliin kana geenye jechuun barbaade. Duraati gaa seenaan lubbuu qabdi jettee Oromooni. Seenaan akka lubbuu qabdu kitaaba kanarraa hubanna. Seenaa fi aadaa waan lubbuu qabaati yoo abbaan lubbuutti godhe yoo gowwaa mudatte immoo waan lubbuu dhabaati. Kanaafuu lubbuutu dabra malee seenaan hin dabartu jechuudha. Gaggabaabseetiin qaacciisa kitaaba kanaa isinii kaasa. Daqiiqaa waa xiqqootti yeroon hin jirtu waan ta'eef kitaabni kun kitaaba seenaati. Kitaaba kanarraa namni sadarkaa kamirraa jiru namni baratee dubbisuu danda'u afaan Oromoo jechuudha. Ergaa isaatis ta'ee waan inni dabarsuu barbaadu seenaa goota kanaa irraa hubachuu danda'a. Namni qorannoo garaagaraa barreessuu danda'u kitaaba kana wabeeffatee barreessuu danda'a. Namoonni haalota garaagaraatti fayyadamuu danda'an namuu fayyadaa jechuudha. Qabiyyeen kitaaba kanaa boqonnaa 5 guddaa qaba. Tokko caayaa biroo shaxaati, lammaffaan sarmalee hanga baaleeti. Sadaffaan baalee hanga Somaaleeti, afuraffaan Somaalee hanga Gobeelleeti, shanaffaan Baabbilee hanga Ullalleeti. Qabiyyeen isaa caayaa biroo shaxaa jalatti walli iddoon kaatee jirtu gaa seenaa qabsoo Oromoo keessatti yuusufitti wiilalleessaaf akkasumas gaddisiisaan murruuqii calanqooti. Abaabuu fi akaakoon jaarraa abbaa gadaa lola misraa cirracharra wareegaman irraa hanga calanqoo caliitti murruqii san keessaa illee qooda qabanii jira. Jaarraa abbaa gadaa nama ijaa calanqoo fi arabaa tana ijaa ulfaa'ee guddate jechuudha. Kanaaf gara xurree qabsootti isa qajeelche. Boqonnaa kana jalatti gaa dhaloota jaarraa haala jireenya isaa bu'aa bahii sadarkaa qabsoo sooressa jaarraa abbaa gadaan nama daawwachiisaa kana malees falmaa mirga dhala namaa ta'uusaa falaasaa gootummaa quuqamaa fi eenyummaa inni Oromoof qabu hayyummaa inni qabu fa'aatu jalatti gaa akkasumas abaabayyuusaa akaakoosaa immoo shaxaa waa xiqqoo nama mallachiisuusaatu adda isa godha akkasumas seenaa akaakoo sooressa jaarraa abbaa gadaa Miti birootii fi imaama wadaajaa Abdullaahi Muuminaatillee nama imalchiiseeti waa hedduu daddiisa wadaajaa keessa hunda nama imalchiisaa jechuudha. Kamsiyoona Sheekh Ibraahimis nama geessaa jechuudha. Kana malees as keessatti daddiisa Sheekh Ibraahim akkana dhufaatu dhiyaata. Afaan Amaaraatti muqaccaa mooyyee waa giiftii miti wanni ciisaa mooyyee edaa namni Rabbi gooftaa sitti fooyyee gaara siyaa baasuu jee akka hormaa booyyee dadisa kun amma dadisa jedhama. Warri naannawa sanii ni beektanii asumattiin isinirraa gabaabsa boqonnaa lammaffaa jalatti sarmalee hanga baalee hajuu jalatti boqonnaan kun gaa dhaloota sooressa jaarraa abbaa gadaa laga raammisirraa fuudheen hanga mana barnootaa adaree biyyoonni itti barate nama geessaa achiin naanneessee carcar diidanii nama geessee akkaataan itti sheekota qonnam akkaataan itti jaallan qabsoo horachuudhaaf deemu fa'aatos jala jira sangoota galamsurraa fuudheeti Husseen Buneetii fi Jeneraal Waaqoo Guutuufaa bira nama geessa jechuudha gara Baalee qabsaa'ota hangafoota
achifa isaan bira geessee achi namee malchiisee akkatti qabsoon bu'uuramte fa'aa battala nama qubachiisaa juusni kun gaafii haqa miliqee fi seenaa dharaan haasawamaa turee fi barreeffamaa ture gaafii deebisaallee dhabee Oromoon illee yeroo hedduutti rakkataa turte fa'aa nama millachiisan dhaabni eessatti hundaa'e eenyuutu hundeesse yeroo kam hundeesse kajuun Oromoon hangammaatti rakkata. Kitaabni gariilleen akkuma biraatti taasisan miidiyaan gariilleen dookumantarii sobaa dhiyeesse. Kitaaba kana keessa yoo seentan bakka dhaabni adda bilisummaa Oromootti bu'uureeffame eenyu akka bu'uureessee fi eessatti akka bu'uuraa'ellee keessa seentanii kana kitaaba wal isin barsiisaa jechuudha. Guusa kana keessa argattan. Haxxiyaan Baalee hanga Somaaleeti. Imala kana keessatti sooressi jaarraa abbaa gadaa Baalee fi Somaalee gidduu jiru nama daawwachiisa. Achiin akkatti biyya keessaa gabroomsaa hojii gaafatan kokkee wal qabaniitii qabsoon biyya qubachuu dadhabde. Qabsoon qubachuu dadhabnaan akkuma beekamu namni ollaan lafaa ka'a ollaan yoo tinnise lafaa ka'a biyya keessa qubachuu dadhabnaan gara Somaalee baqatanii jechuudha. Qabsoo qubsiisuudhaaf. Isa kana hunda nama imalchiiseeti waliin mari'achiisee Somaaliyaa keessatti marii duraan Harargee keessa bu'uuramte. Bosona jilba namaan geenye Harargee keessa jiru keessa gaafa dhaabni bu'uuraa'u dhaabni humna horatee lafaa ka'uu dadhabe dhaabni Harargee bu'uuraa'e. Achi kutee Somaaleetti humna horateetti achitti hundeeffamee jechuudha. Isa kanallee as jalatti juusa kana jalatti millattansan malees waliin dhufiinsa Elamoo Qilxootii fi sooressi jaarraa abbaa gadaa fa'aa nama millachiiseet bu'aa bayii qabsoo achi keessa jirtuu fi qeeroo ganamaa fa'aadhaan wal isin barsiisaa jechuudha. Qeeroo ganamaa kan miseensa 36 keessaa qabdu kitaaba kana keessaa rakkattan jechuudha. Garaa dhooftaniitti bashaqqootanii achi keessaa baruu dandeessan. Inni biraa ammaas bu'aa bayii fi daadargaa qabsoo hedduu keessatti Dr. Sheikh Muhammad Rashad Abdulleeti wajji hariiroo sooressi jaarraa abbaa gadaa qabu waan waliin hojjechaa turan waan dan wajjin hojjechaa turanii Dr. Sheikh Muhammad Rashad Abdullee hayyuu afaanii guddaadha. Nama afaan saba kanaatiif qubee ammatti barachaa jirtan laatinii tana madaqsee akka irra jirtu kana isinii godhe isaa wajjin waan inni hojjete fa'aa wal isin barsiisaa jechuudha. Katti aanu gaazexeessaa gameessa hangafaa Ayyuub Abubakar reediyoo Moqdishootirraa waa dabarsaa ture bira fa'aa isin geessee isin ciqilfachiisee cayaa isin kaa'ee waan isaanii wajjin isin wal baruu qabdan isin imalchiisaa jechuudha. Inni biraa Soomaaliyaan gobeellee kan juuza kana boqonnaa kana keessatti sooressa jaarraa abbaa gadaatii fi mul'is gadaa waliif fidee bobaa waliif qaba juuzni kun mul'is gadaa yookaan Adam Tukkaaleeti wajji isaan kana waliif fidee mul'is gadaa fa'aa Eertiraa geessee rasaasa Elamoo Qilxuufaan carcarin dhufaasanii dhageenyaan Eertiraarraa gara carcaras deebisaa jechuudha. Waa'ee Elamoo Qilxuutis carcar keessatti waan ta'eefaa isin imalchiiseetti isin daawwachiisan. Akkasumas boqonnuma kana keessatti gooticha Elamoo Qilxuu wareegamuu isaatiin gadda qalbii diilalleessufaatu nama dhagayama. Achisi geessee ammas san bira si dabarsee meeraa Sheekh Umar Aliyyee fa'aa bira nama geessee gaashiree magaalaa Adaree biyyootti argamtu fa'aa nama daawwachiisa. Hammeenya achi keessa jiru. Kabiraa boqonnaa kana keessatti waan addaa akkuma reefu gaafiin hin deebiin jirtu isin hin jee haqa hanqaaqe gaafii deebisaa dhabde Oromoo yeroo dheeraaf itti rakkachaa turte deebii harkattee jiraas keessa harkattan du'a baaroo tumsaatii fi badoo dachaasaa juuza kana keessa harkattan itti dhiyaadha. Kabiraa juusni kun imala Somaaliyaarraa gara Yaman faadha nama qajeelcha. Gara Yaman nama qajeelche sooressa jaarraa abbaa gadaatiif waa'illansaa daadargaa humnaatii fi wantoota inni Sooriyaa keessatti hojjete Sooriyaarraa gara Iraaq fa'aa nama imalchiisee leenjii hidhannoo fa'aa nama kennisiisee biyyoota adda addaatirra fa'aa imalanii gaazexaa Oromoo yeroo jalqabaatiif biyya saniin maxxansan mandiisuu jaama gaazexaa san fa'aa argachuu dandeessan waa'ee seenaa Oromoo osoo addunyaan quban qabne isaantu qubeetu afaan Araba malee waan Oromoo haasaa jechuudha. Kana fa'aa achi keessa jira. Itti dhiyaata kana qofaa miti. Iraan irraa adaniin nama deebisetti markaba Somaalilaandi Buloharitti nama buusee asirraa fuudhee sooressi jaarraa abbaa gadaa qeeroo ganamaa hundeessee hoogganummaa isaatiin gara biyyatti deebisee Mandeeraatti waggaa 5 hidhamuu isaa nama millachiisa.
Dadargaa Mandeeraa keessa jiru. Mandeeraan beektanii Mandeeraa achi keessa dadargaan ni arge beelaa dheebuun ni mudate fa'a waan siyaa barreessa fide fa'a achitti hin dhaabbatu meexxinnoo gammoojjii hamtuu keessa nama oofeeti bishaan waan arrabarra buufatan takka illee nama dhorqee haroo diimtuu silaa horiin dhugu saffaa wajjin nama obaasa waan nyaatan dhabanii fa'a humphaa fa'a afaan qicata guyyaa meeqaa gabbuu bulaa firii mukaa fa'a nyaatanii jiraachuu isin millachiisa. Inni biraa Sheekh Umar Aliyyeeti koyi gootummaa isaa waliin nama imalchiisa Xumuraa Baabbilee fi Gullalle imalli qabiyyee tanaa Daadargaa sooressa jaarraa abbaa gadaa keessa qaxxaamuree Baabbilee qubatee qabsoo wayyaanee wajjin kokkee wal qabee fa'a jala namoofa akkasumas warra dhaabaa ka Gullallee qubatee fi xumura chaartaraa bara 1992 yookaan 1984 fa'a waa xiqqoo itti nama gufachiiseeti keessa nama naqaa jechuudha abbaatu keessa seenee garaa dhoofata. Kabiraa kitaabni kun akkaataatti sooressi jaarraa abbaa gadaa qabsoo tana buuree gadhaabuudhaaf qabsoon tun Awaash wal dabaruu jinnaan qabsoo tana kutaa Oromiyaa biratti imalchiisuudhaaf jaallan sabaa Finfinnee jiranitti dhufee warreen akka Magarsaa Bariifaadhaa wajjin marii taasisee akkatti qabsoon kun kutaa Oromoo biraafatti tarkaanfattuu fi humna horattutti godhuu danda'uufaadha nama mallachiisaa jechuudha. Walumaa galatti kitaaba kana yoo itti dhiyaatan gaafii deebisaa dhabdeta yeroo itti gungumaa turtan sanii fi haqa miliqe yookaan haqa hankaafsanillee ni argattan shiraa fi sharri achi keessa jirtu tajaarraa sooressa jaarraa abbaa gadaa irratti deemaa turtellee keessaa battanii jechuudha. Kanaaf itti dhiyaadhaa anan galmaan isin irraa tuqaa lafee cabsadhaa dhufa keessaa baafadhaa kitaaba dhiyaadhaa. Xumuraa seenaa waan lubbuu qabaati jenna. Rakkoon guddoon harkaan qabdu seenaan teenya facaatee jirti. Ogbarruun Oromoo akkuma sabni Oromoo bara dheeraadhaaf gabrummaa jala turetti afaanii fi aadaaf seenaan Oromoo gabrummaa jala wajjin turte. Baroota danuu kana keessatti afaan abaluu seenaa abaluu kun Wallagga kun Hararge kun akkas jedhanii qoqqooduutu dhufe. Haala kanaan waltinaa hunni hafe namoonni seenaa barreessanis madda tokkoon alatti seenaa goototaa fuudhanii intarneetii faarraa barreessuutu mul'ata. Osoo bakka seenaan sanitti uumamte dhaqanii maatirraa jaallan qabsoo isaatirraa waan barraa'ee jirurraa waan hayyoonni jirurraa osoo sorsii tokkolleen argatin mana ta'anii hayyoonni xarabbeessaa seenaa barreessanii jechuudha. Seenaa goototaa hedduun akkanatti baddee jirti. Saamiinsi seenaatis waan jiruuf isa kana barreessitoonni kana booda dhuftan barreessaan gulaalaa wajji wal qunnama abbaa ogummaati wajji nama seenaa isinirra beeku qunnama mana teessanii hin barreessinaa. Seenaan Oromoo dhugaa haa bahuu dandeessu seenaan goototaatis haa bahuu dandeessu bakka inni itti dhalate waan inni hojjete maatirraa jaallan qabsoo isaatirraa waan barraa'ee lafa jirurraa hayyootarraa waliif fidaa cuunfaa jidduu baasaa kanaan ja'a warri immoo kitaabota seenaadhaa jalliftanii kana dura barreessitanii jirtan kitaabni takka barraa hin deebi'u waan ta'eef isa kana sirreessaa. Inni kun dhaamsa kiyyaa aadaa irratti beekumsi aadaa sababii keessa jira seenaa sababii keessa jira ifitti adeeminuun isin hin jaa hamtuun isin haa dagattu seenaan isin haa yaadattu horaa bulaa deebana. Ali Abdurrahman lecturer university kanaaf akkas jedhe waa'ee barreeffamaa jennaan mootummaan naannoo Oromiyaa instituutii qorannoo Oromoo hundeesseera waan taateef bu'uura qabatteetti wanti kun jira jedhaadha warra seenaa dogongoraan barreessitan kan jedhe osoo afaan Amaaraatiin jedhe gaariidha. እባካችሁን የሀገራችንን ታሪክ የአንድነታችንን ታሪክ የጋራ እሴታችንን የጋራ ናሬቲቭ የምንለውን ማለት ነው የሚገነቡ ታሪኮችን በትክክል እንጻፍ። መለያየታችን አይጻፍም ነው ያለውና እውነትም ነው። አንድ ሀገር ነው ያለነው የሀገራችን ታሪክ በአግባቡ መጻፍ አለብን ነው። አመሰግናለሁ። ከዛ በፊት ግን ወደ ሌላ ፕሮግራም ሳሪ በፊት ሀረር ati gaazexeessituudha leedha barreessituudha leedha kitaaba talfaa dabalatee tiliin beeka kitaaba ati barreessite walaloo wayii barreessite tanatti fakkaate an gabaabduu wayii hin gaddanaan jette mee waan sanaa jedhi walaloo sana. Hayyee galatoomaadha. Ani namni jiruudhaan wal faarsuu wal galateeffachuu wal kabajuu fi beekamtii walii halluu adeeffachuu qaba jechumarraa hin ka'e xiqqashuma hedduu hin dheereessine meegaa jama'aan kun yoo naaf eeyyame irraan kaayaaf. Akkas eeyyamne jedhaa jiran fuula isaanii ilaalaa jira aartii Oromoo guddisuudha waan taateef. Hayyee galatoomaa suduudhaan
sooressa jaarraa abbaa gadaa keessaa Asraqaa Haji Ibrahim, Asiyaa Haji Ibrahim as nu keessaa jiranii baga nagaan dhuftan naaf jaallatee tokko. Obboleeyyan jechumaa fi osuma haasoinuu waa'ee qeerroo ganamaa hin irraanfatamu. Miseensoota san keessattuu mana hidhaa Mandeeraadha. Mana hidhaa san keessaa warreen turan keessaa hayyuun goonni tokko as nu jidduutti argamu. Isaaniinis hedduu takka akka nuuf galateeffatan Sheekh Ahmad Isaa nu jidduutti argamu. Hayyee angaasututa waan ati dhagahame irraan kaayaa. Hoggunin irra kaayugaa abbaa ta'e isaanumti abeekanii gara laafummaa isaa akkanan jaanii kaleessaa garallee dandaasaan arganii nama keessaa qaqqaba namummaa imaltu amna dheeraa faajjii namummaati. Arjummaa isaa dhaadheessuu hin feene yoo dalagu malee haasa'us hin garre salphina nu olchee mataa ol nu qabe silaa akka barasanii gootichi hin galu. Isaa jiruu miti du'eeyyuu baareessu goota ija barbadaa loolee jilolchisu. Jaarraan akirame ani waa hin callisu. Je'ee kutannoodhaan abbaa qabsoo galchee waan silaa yaadamne godhee rifachiise. Asitti nan waalamu naman baay'isina. Isaa waaluudhaaf maatiin ni gaha jechuun roorrisanis ilmi gaafa rakkoo kan lammiif dhalate Yamanirraa fidee biyya isaatti awwaalchise. Salphinaan walchee kunoo har'a geenye hundi keessan beektu namni kun arjaadha. Isin yoo wallaaltan seenaan ni dubbata. Ilmi abbaa yaadatu ilma caalu goota kanaan faarsa ifee haa mul'atu hunde. Sooressatti moggaafnee jirra isatti illee. Yaadota Junaidi. Thank you so much, bro. Ani ogummaan qabuun alla maganjeetiin jira akka nama dhuunfaa tokkotti. Hayyee sagantaan keenya itti fufaa obboleessa keenya Aliyyiin barsiisaa yuunivarsiitii Ambooti. Aliyyiin abbaa afaaniiti yooniin je'eeni irraa hin qaanfadhu walaleessaadha barreessaadha keessattuu immoo aadaa liqitti beekaa galatoon ulfaadhu umrii dheeraadhu waan hedduun sirraa eegnaan jaan. Itti aansuun hanga ammaa turre irraa owa kana keessa kitaabichi eebbifamne beektanii? Kitaabichi ammas nu eebbifamne. Kitaaba kana akka nu eebbisaniif jalqaba abbootiin gadaa keenya nu dhufan. Itti aansuudhaan ministeeronni keenya kabajamoon nu dhufu. Isaanti dabalee garuu ililli birraa fi yaadota Junaidin affeerachaa akka koreen qindeessitti waan taateef gara waltajjiitti naa kootaa maalamu. Dirree jedhinaa jedhani bashannana jenneerraan dirree kabajamoo kantiibaa magaalaa Dirredhawaa gara waltajjiitti affeeran. Kan inni irraa Kanidhaan jedhu kitaabicha hangammaan eebbifamne kanaaf jenne ministeeronni jidduun nu haaseenan ministeeronni walakkaa irra itti aanee kantiibaan dhaabatan garasiin ammoo akkas hin bareennaa beektanii Adam. Kana malees maatii jaarraa abbaa gadaa Asraqaa Haji Ibrahim Asiyaa Haji Ibrahim obboleeyyan jechuudha. Obboraasoo isinillee nuti maqama. Faayisaas as gara waltajjiitti affeerraa jechuudha. Laala biyyoonni guddatan kanneen akka Raashiyaa akka Firaans barreessitoota isaanii gurguddoo kitaaba lubbuutti horee waan taateef wanti kitaabni dhaloota barsiisa. Kitaabni dhaloota bu'uura cimaa irra dhaaba. Waa'ee Gogol, waa'ee Dostoevsky, waa'ee Leo Tolstoy osoo odeessinu
kan keenya barreessaa maqaa roon dandeenye beektanii waa'ee Victor Hugo osoo dandeenyu waa'ee Dan Brown osoo deessisu keenya hin beeknu barreessaan keenya Jenevaa jira malee sila kitaaba kana ka barreesse galatoon ulfaadhu jennaan bakkuma jirutti eebba kitaabichaa garuu eebba kitaabichaa as keessa kitaabni waan taateef walakkaa obbo Adataan of keessa jirtu naa dhuftan. Anwar isii tokko na eegi hayyuu keenya Dr. Gammachuu Magarsaas gara waltajjiitti affeerraa. Obbo Taarif kabajamoo obbo Taarif gaafatamaa waajjira paartii badhaadhina magaalaa Dirreedhaa gara waltajjiitti naa boota. Asiyaallee Asiyaa. Akkas taanaan kabajamoo daayirektarri immoo jiranii kan inisiitii qorannoo Oromoodha. Amin Junti diaspora kota na kota malo kota alfada. Ladies and gentlemen, diaspora members who came home, welcome back to your home. He is the head in Oromia, so do that, guys. Connect with him and do for Oromia. Obodriwa na kota Dr. Gammachuu Magarsaa kota ni fatina bakenuga. Haye obodarajalle gara waltajjiitti affeerraa. Otoo ministeerota dhaabsanii haasawuun sirriilee akka taa'e naaf gala. Naaf oolcha ministeeronni kabajamoo keenya hundi keessanuu naaf oolcha. Kitaaba kana tokko bitannee galuu qabna. Waa lamaafi. Tokko seenaadha. Lammaffaa barreessaan kun seenaa goota biraa akka nu barreessu jajjabeessu waan taateef kitaabicha otoo hin bitin akka hin deemne isiniin jedhaan. Otoo hin bitatin akka hin deemne adaraa waaqaa lafa adaraa Oromoo adaraa Oromummaa adaraa Itoophiyaa ulfaadha. Nuuf kolchaadha. Addee Saaraa teenya, bareedduu teenya, giiftii teenya. Agoorraa seelleen kufaani abjummaa isiidha. Yerootu nama hanqata gara waltajjiitti akkasumattis manni karaa Abbaa Gadaa eessa ja'aniin gaafatan kan jiru obboleessa keenya weellisaa Mahadii Sheekhaa. Haroonisheet naaf oolchu. Achumatti naa qabii daqiiqaa tokko dubbadhu obbo Taaboor waamillee gara waltajjiitti affeeree keenya. ስለ ታቦር ዋሚ ስለ እሳቸው የክብር ዶክተር አንድ ነገር ብቻ ልናገር። ታሪክን በአማርኛ በመጻፍ የኢትዮጵያን ታሪክ እንዴት እንደሆነ ያሳዩ ጀግና ናቸው። ታቦር ዋሚ ቴንክ ሶ ማች ገሮ ወተቢቶና ባ ኤሌሞ አሊ ወጅሩ ብየ ኦርማ አምፍቃጭታን ናሙርማ ብዮ ፊት ገለላላ ደቼ ይሳቲ ኡልፋዱ ኤሌሞ አሊ ቴንክ ሶ ማች ሙርቲ ጉቶ ገሮ ወተጂት ፎቶግራፍ ይነሳሉ ለማስታወሻነት ፎቶግራፍ ይነሳሉ መጽሐፉ ይመረቅ ሞዴሊስቷ ኪታብች ፊት ይቆጡ ሚኒስቴሮት ፍሉድ ጀልቀቢካይቲ አንላኮሰላካ ቶኮ ኪታብች ኢፈቲ ቢፈሙ ሳቃ ራውልካሳ ሙሊሳ ሚኒስቴሮን ለማን አርከቀበዳ ጃራ አባ ገዳ ሞዴሊስቲን ኪታብ ከነለና ሂክቴ ትከኒ ተላሊ ቶኮ ቶኮን ትከኒተ ቢቱ ሳኒለ ሜቃና ግቢታናቹ ማነት ሙዋን ታቴፍ otom bitini mambune asirra otom harra kasi waa'ee seenaati waa'ee lafa waa'ee qabsooti waa'ee gootummaati waa'ee dhaloota itti guddisuuf waan taateef kitaaba kana tokko naa kenniif irra baniiti Haroonisheet maal jettame hay kun gaafii maal qaba haa laazima biree dhuma bitan haadha ormaatu awwaallaa teenya lafa keessa gaddabarsinaa jira Oromoon irran deebi haadha ormaatu awwaallaa teenya lafa keessa gaddabarsinaa tokko naa kennifati tokko naa kennif wal bira immoo ol qabda waan taateef hundi keessanii argatan booda wal bira ol qabna obbo Naajiin illee gara waltajjii sooraan fadhi maal qabaa obbo Naajiin illee kaameraaf ammoo kitaabicha ol qabda waan taateef naaf oolcha kitaaba hundi keessanii argatanii galala karabbi guddaati asiinu bee waan taateef galala qabsaa'oo taati jedhaa qabsoon dinagdee as jenneerra beeka qabsoon guddinaafis sadii lama tokko kitaaba ol qabaatii suuraa kaameraa fi viidiyoodha bicha uffata ulfaadha fayyaata bulaa deebana kabajaadhaan gara teessoo keessanitti deebisee booda
tokko tokkoon isin gaafuun kiyyeessool. Tokko tokkoon kitaabicha hin bitta waan taateef rakkoon qabusan rakkoon akkasi. Ani kitaaba takkitti maaliif bitaa kitaaba gootaa mana kitaabaa keessa kaayaa. Ani kitaaba gootaa lama bitee hin galuu hiriyyootaa kennaa firoottanii kennaa dhaloota dhufuu kennaa kan gootaa mana kiyyaa 10 yoo ta'e maal na nuffisiisaa meeqa bituu yaaddan of beeksisaati. Maqaan koo Darajjee Maamuyyee Guutuu jedhama. Kaampaanii guddicha Afrikaa Afrikaan Holding Group waggaa 150 jechuun kaampaanii 150 iddoo tokkotti dhabnee kan jirru kabajamaa Bojondiin hundeessaa kan ta'e namoonni Harargee nama 28 taanee hundeessine nama 8% namoota Harargeetu hundeesse Aadde Saaraa Hasan Adam pirezidaantii boordiitii ani gaggeessaa olaanaa fi abbaa mul'ata kanaati jechaadha ulfaadhaa. Qabsoon jaarraa abbaa gadaa Afrikaa Holdingii dhaleera badhaadhina irraa faa dhaloota dhaalchisuudhaaf kaampaanii dhalatedha. Nama miliyoona 20 neetwork goona isa kaan yeroo biraa haasofnaa. Aadde Saaraan yeroo baay'ee namoonni Harargeen dhufne maaf hin dhufne kan jedhu yeroo baay'ee natti eekkamtii har'a isinitti meen jira. Kitaaba kana immoo nuni waa'ee jaarraa abbaa gadaa kaleessa guyyaa guutuuf har'a ilaalaa ture waan ajaa'ibaati. Kitaaba kana dubbisuun baay'ee murteessaadha. Amma qabsoo dinagdee akka ta'e nan amana. Kanaafuu kitaaba birrii 300 kitaaba 600 binna jennee akka Afrikaa Holdingiitti murteessinee jirra. Ulfaadhaa. Wow! Africa Holding Group kuma 300 eegalanii jiranii oluma gaammaa booda olma kan jiru. Karaa qalam ganaadha yoom raganne ganaadha yoom taphanne ganaadha yoom binne kitaaban baay'ee akkas jajjabeessuu qabna maataatiif amma jalqabne kuma 300 jennee miliyoonotaan hin jiraata hin shakkina. Jaarraan maqaa nutti godhe maqaa itti goona kitaaba seenaa kanneen kagootota Oromoo hundayyuu. Warri qindeessitan babarreessaa hin dadhabina nutti as kannaa kuma 300 Africa Holding Group eegalee jira. Warri kaanoo akkam godhan laata? Biyya eessatti kafalla jedhanii kana gaafatan jiru. Eenyutti kafalla? Eenyurraa? Jirti ijoolleen qindeessitootaa. Onlaayiniidhaanis bituun ni danda'ama. Koreen qindeessitu haala onlaayiniidhaan kitaaba kana bitachuun danda'amuun bichee isaatiin galee isaadha. Karaan hin danda'amne jiru karaan hundinuu kitaaba sooressa jaarraa abbaa gadaa bitattanii kennaa kan nu dandeessan bakka itti barattanii as baatan manneen barumsaa keessatti manneen kitaaba keessatti haaliyyachuun ni danda'ama arjoomuun ni danda'ama jechuudha. Laali nama dhuunfaa sooromsuu miti. Ogbarruu Oromoo seenaa Oromoo sooromsuudha cimsuudha bu'uura gaarii irra kaa'uudha waan taateef caalbaasii hin qabna. Karaa qindeessitoonni irra naanna'aati namoota bituu barbaadan meeqaan haga bitan waadaa galanis harkaanis kennanii jira waan taateef keessa deemaa sosocho'aa owwa kanallee furaa deemnaa mi'a ofiraa dafne seenaan nama tursiisullee pirootokooliin isaa akkuma jirutti ta'ee jecha saffisaa harka saffisaa warri caalbaasii kitaaba qopheessan ammoo garan nu kottaa. Oromiyaa keessa bulchitoonni godinaa jiru beektanii godina hunda akka bulchamu dubartoonni 2 jiru garuu kanarra isin timu Aadde Ikraam Xaahaa bulchituu godina Harargee lixaati hamilee naa kennaaf. Kitaaba 10 birrii 50,000 dhuunfaadhaan bitanii jiran. Kitaaba 10 birrii 50,000 Aadde Ikraam Xaahaa akka godinaatti miti isaan mootu bite waan taateef hamilee naa kennaafi. Injira laale yoom jalqabnee ganaadhaa jechaa jirra mituratti hin jalqabnee bara. Kenya,
Jabesa, jabesa, jabesa adatinya. Jirenya kanke kan si molestu, kanke kan si molestu. Itu ada jabesi biku majutu. Itu gamachu jirutenya. Elisha koye naga sabakenya. Jabesa, jabesa, jabesa adatinya. Shamaran kanke hukam nadiman. Batakarma bumi arhitan. Shamaran kanke hukam nadiman. Batakarma bumi arhitan. Jirenya keti isan ispodan. Itu gambachu jirutenya. Elisha koye naga sabakenya. Jabesa, jabesa, jabesa adatinya. Jirenya kanke kan si molestu. Adanya rati siti mekantu. Jirenya kanke kan si molestu. Adanya rati siti mekantu. Ada jabesi biku madentu. Waitu gamachu jirutenya. Elisha koye naga sabakenya. Jabesa, jabesa, jabesa adatinya. Shamaran kanke hukam nadiman. Bumi arhitan. Shamaran kanke hukam nadiman. Batakarma bumi arhitan. Jirenya keti isan ispodan. Itu gambachu jirutenya. Elisha koye jabesa, jabesa, jabesa adatinya. Kas, kas, kan, kas, kan, kas. Ada jabesi biku madentu. Waitu gamachu jirutenya. Elisha koye naga sabakenya. Jabesa, jabesa, jabesa adatinya. Kasi, 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 kasi. Suwa. Kasi, kasi.
galatooma.